akkam jirtu video biraatiin walitti deebinee jirra videotti boharaa irraa barannu hanga dhumaatitti nafaana tura namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatti dhuftan yookiin maatii chaanaalii kanaa hin ta'in subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a hundi keessanuu like godhaa isiniif salphaadhaan baay'ee na fayyada yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu komentii jalatti na barreessaa gara videotti Naguma, akkam jirta naga mati undi naga akamat baga naga nuftara show baga naga no badiya aden pray you anis badiya da ijoolleen baadiyaa lamaan yeroo wal argatan jedha haa xumurrume hundi nagaa isaanii horiin daaleen nagaadha hundi isaanii nagaadha haa ta'u baga nagaa baadiyyaa yaade amma dhufee amma baadiyyaa yaade ela ganama cabadeen galgala hiika You're going to Dangana man na deebi sanaan akkas. Ay baadiya. Horeegda. Fee yasa wanku o benungalla. Tumarate. Ay baata ati tu galu qabamma. Saawwani miti situ galuu qabam. Haawwatu gala miti. Maal nu ofteenu galchitu gala kaani. Orma na gootooni fidee wal isin barsiisee ammoo makeen. Maal orma gootu hirkoo. Atam dangana mana deebisa moo maal jettee atam? Yeroon qotu miti beektat so. Bila sanyii mageenyatu dangaa bira geenyu malee deebiin. Naan jedhanii meeti margi. Naan jedhanii. Namatti tola nama bashannansiisaa hirkoon obboleessa argatee jira viidiyoon ittaanu fayyisaa furii namoonni hedduu gaafataa jiru maal ta'ee badee yeroo dhiyoo'as sirba haaraa hojjetaa hin jiru waan ta'eef namoonni hedduu gaafataa jiru viidiyoon ittaanu kun viidiyoo isaatii haa ilaallume. Bishaan fudhatee kiiloomeetira 100 deemee na baasanii beeku. Muka guddaa irra dhakaa irratti kufee gaafa miilli kiyya dhakaa irratti kufu osoo mataan kufee jira dheenafu. Lama jedhe konkolaataan innaa tokko naan gara gaggaltee namni keessatti namni sadii akkas du'e namni kun mammadaa'ee gadaannisa takka malee keessaa bahe. Lama jedhe amma konkolaataan tun immoo nuun kuftee ammas gangalattee akkas ta'eef afur jedhe fayyisaa afurii lubbuunsaa afurii. Kanaaf hinduu. Fayyisaa afurii lubbuun isaa afur nama jechisiisa tokkoffaa mukarraa kufee lammaffaa bishaaniin fudhatame sadaffaa balaa konkolaataatiin arfaffaanis balaa konkolaataatii kana hundarraa hafee jira. Kanaan dura viidiyoo akkasii hojjedheen beeku. Seenaa obboleessa koo gaafan dhaga'e laphee koo keessa waan hafeef seenaa kanaan isinitti hima. Obboleessi keenya asitti argitan kun Biiniyaam Admaasuu jedhama. Gaarreen Baalee keessatti akka daawwachiistuutti hojjeta ture. Kanaan dura hojiif biyya alaa hiriyoota faana 7 ta'anii deemanii hiriyoonni isaa gaafa achitti hafan adamsoonni koo na eegu jedhee biyyatti deebi'e. Achiin booda ibiddi tasaa gaarreewwan Baalee keessatti yeroo qaqqabu ibidda sana dhaamsuu keessatti gaafa hirmaatu lubbuun isaa darbeera. US Embassy Finfinnee keessatti nama kanaaf waggaa waggaadhaan yaadannoo ni godhuuf. Garuu akka Oromootti kana yeroo dhaamu dhaga'een beeku. Kana sirreessuu qabna. Goonni keenya nama siyaasa keenyaaf du'e qofa otoo hin ta'in nama dantaa Oromoof du'e hunduu goota keenya. Namoota lubbuu isaanii qaqqaalii nuuf kennan akkasii maqaa isaanii kaasuu qabna kabajachuu qabna. Garmaam tola. Rest in peace haadho. Namoonni uummata keenyaaf waan gaarii hojjetan hundinuu goota keenya anis maqaa nama kanaa dhaga'ee hin beeku. Namoonni uummata keenyaaf waan gaarii hojjetan maqaan isaanii irraanfatamuu hin qabu. Galatoomiyatis. ሰላም ውዴት ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አሁን የምንገኘው በባቱ ዝዋይ ነው። መነሻውን ከአዳማ ወደ ላንጋኖ ሲጓዝ በነበረ አንድ የሙሽራ መኪና መስኮቱ ሳይያዩ ዋው በጣም ነው የሚገርም። ሙሽሮቹ በነገራችን ላይ በዚህ ነው ያመለጡት እና ሰርገኛ መጣ ሚጥሚጣ ቀንጠሱ የሚባለው በዚህ ነው እና እባካችሁ ሹፌሮች ሙሽራ ከያዛችሁ በስተክክል ንዱ ነው የምንለው። ተዳሳይ ሆኖ በምክንያት እና ሹፌሮች ተጠንቀቁ። እኔ ራሱ ገርሞኛል። በጣም ነው የሚገርመው። እንደምታዩ ሰምጧል መኪናው። ሙሽሮች ደግሞ ሁሌ በዚህ በኩል ሲያልፉ ነው ቱቦስ የሚገቡት። እባካችሁ 30 ሆኖ በምክንያት ነው። ሰርገኛ መጣ ሚጥሚጣ ቀንጠሱ እንዳይሆን ነገሩ። konkolaataa cidhaa Adaamaa irraa gara Laangannoo deemaattu balaan akkana mudatee jira. Anjaarsi kiyyoon antumne wallahi lazim innu dhiiraa mitiin jedhaan. An duraan tumayyuu hin beeku ofii hin barsiifadhe tuma masanuu akkaataatti nama tumasanu qabattoo harka kaayee wallahi alangee harka kaayee faa barsiisa. Kalaas haay. Wallahi tumamuun qabdallal dhukkee irraa kaasanii ihee mirga kiyya ihee diimokiraasii minamina wanni jedhu takka illee hin jirtu. Tuma dubartii tuma obboleettii teessanii dubartii wallahi tuma dubartiin tumamtu malee nama hin taatu namuma nama taateetu addunyaa kanarraayyuu hin deemtu yoo tumamuu baatte. Isinitti himaa tanaan wallahi tumamuu qabdan
bareechiftanii tumamuu qabdan. Yoo barbaadde tumamu. Akkasii. Ofii keetii tumamuu dandeenya. Homaa subhaanallah minamina wanni jechisiisu takka illee hin jiru tumamuu qabdan. Maal jechuudha firiyyee bar dubartiin tumamuu qabdi jechuu jira maal jechuudha reema maal jechuudha dubartiin tumamuu qabdi. Bara kana keessa dubartii akkanatti yaaddutu jira jechuudha nama gaddisiisa haa xumurrume. Obboleessi tumuu qaba jaarsi tumuu qaba abbaan tumuu qaba kunniin sadeen haqa irraa qaba dubartii takkala haqa. Abbaa tokkoffaa abbaa lammaffaa obboleessa gaafa heerumte jaartii tumuu mirga guutuu irraa qaba dhukkee irraa kaasanii jaartii walitti hin oofini bu'aa rabbiin na nyaate qoota bakka hin tuminati tante hin tumatinati khalaas kuwwan keessan tumadhaa firiyyee malee inni hin barbaadu dhukkee irraa kaasaa jaartii teessan laa'ati halangee qabattoon halangeen biyya rabaan jiruun bardes nama jedhalle yogguutu namtana warri shamaraa wallaahi qabattuu khalaasii akkana fudhatee asii yani shaa yogguun isirra godhe yogguuti san lammata akka inni sitti hin deebisneef yogguuti isa san ofitti qabdee kadhattu amma booda itti hin deebu rabbi sodaa ibadena dhiis ibadena ijeeb ibade du'e gubadhe wallahi ana mameka yana sitta ibade gubadhe wallahi shamarra mana mamekatu na ara warri dhiro akkana cifaa kana qotateetiin ija keessaa baasuuf akkana itti fiigu hundinatti ara amma yoo ta'e dubartii irraa jechi akkana baay'ee namatti ulfaata dhayaa rukuta maaliif yoo jettan sirrii miti namni walitti bu'uu danda'a yeroo kana yaadaan wal mo'atee walii mari'atee walii galuu qaba malee nama dhahuun sirrii miti waan sirrii dubbattee jetti. Hojjettoonni biiroo mootummaa keessa hojjettan jecha yeroo namni tajaajila argachuuf dhufe waraqaa eenyummaa haa ta'u waraqata adda addaa baasuuf haa ta'u yeroo namni dhufee naamusaan isin gaafatee waan akkanaa naa hojjedhu isiniin jedhe akkanatti onnuuf laaltan maaliif baay'isee akka nama aangoo guddaa qabdanii sanirra balbala irra teessanii ta'uggin Oromoo ta'u wal kabaja lakkii ta'u bas gaabeera. Sirriidha hojjettoota hundaa miti hojjettoonni tokko baay'ee nama gaddisiiftu waan akkanaa kana hojjechuu hin qabdan. Ummata kanatu waan hundaa isinii kafalee isin hojjisiisaa jira waan ta'eef ummata kana yoo hin kabajjine ummata kanaaf yoo hin hojjanne eenyuuf hojjeta. Andi hayyaa gafii yaasa. Hayyaa gadlaal. Baboksi. በአንድ ጊዜ ነው ሞተ አልከው? አዎ። ምን አድርጎ ነው አየው? አህያው እህል በላ አናደደ። ከዛ በኋላ ሄድኩና ጭንቅላቱን አገኘሁ በቦክስ መተው እዛው ላይ። ከዛ በኋላ በቃ ሞተ። ስለዚህ በቃ እኔን ሰው አይነካም ከነካ እኔም አለቅም። አይደለ? ለነገሩ ሰው እኮ ሰውን መንካት የለበትም። ይነካል አንድ ሰው አያርፍም። በምላሱ አያርፍም። ስለዚህ በቃ እኔ ከነካ አለቅም። እኔን ነው qaamni isaa guddaadha nama ajaa'ibsiisa harree dha'ee ajjeeseera jedhaa jira harka kanaan osoo nama dha'ee tilmaamame hin caccabsa. Mishaan jabaadhu qabas diida mishaan yalla dhageeffadhu naan namni hundi silaalu jira shishan dama dalagi yamaakii fiqranyaa siin jaan dalagi shan dama jaalallee maakii kitaaba keessa fiqranyaa hundi namoota jiru naqaxxaateera namni silaalaa dalagi cimaa ta'uu qabda hojjedhu sirriitti hojjechuu qabda sirriitti hojjedhu. Dalagi laal wanni jajjain dalagi akka nama humna qabutti sirriitti. Mataan dhukkubsi. Dhugaa rabbi dalagi. Godee 31 hojjedhe jedha. 31 mi 25 hojjette. 11 sirraa qaba irra si buuse iyyuu. Kaayisitti maagaan siin adabamu dhugaa rabbi yoo namooti. Dadhabde kootu bakka koo dhiisi bakka hin fedhu garaa na nyaatte ija na nyaatte mataa na nyaatte hin fedhu bakka kanaas abbaa warraa kee kunuunsuu qabda. Way garaa na nyaachuu jiru. Namatti toluu hiriyoon yoo akkanatti wajjin taphatan baay'ee namatti tolaa nama gammachiisa. Rabbi sodaaduu garaa na nyaachuu jirta.
Maakii buuta. Seeraan nyaachuu jirta an dhagahu. Yanta wanta nama buutatillee. Seeraan nyaachuu jirta bar. Haradiis. Uy. Shan. Torba. Ala sagaleen gimana? Wini nak kesaristi. Okay, aku butuh tahu bes. Okay. Maal tu maal ta'e? Bisa dah shantama dari dia kufti sinjani. Okay. Okay. Shantama waa guyyaa takka bishaan gare kaleellee jahatama harka. Please, kaleellee miti. Okay. Wini, okay. Rabbi zaide fi. Okay. Nuris kaawwattaas. Hi guys, osoo natti haasawuuti miira keessanii lafatti kufe malee kushaappii dadhabee akkan ta'an hin beektan. Yaa. Seenaa barnoota irraa argannu hanga xumuraatitti dhageeffadhaa jedha. Kantiibaa magaalaa Dirree Dawaa obbo Kadir Jawaartuu seenaa isaanii baay'ee garaa namaa booressu kana dubbatan. Ani maatii hiyyeessarraa dhaladhe. Kaleessa yeroo haati koo rakkoo keessa turtetti namni tokko garagalee nu hin ilaalle ture. Dhukkubbii fi gidiraadhaan guddadhe. Yeroo hiriyoonni koo bashannanan an harmee kootiif biddeena gurguraa ture. Firri koo haadha koo fi ijoollee kooti. Yeroo abbaan koo haadha manaa biraa fuudhee jireenyi nutti ulfaataa dhufe. Gaafa hiriyoonni koo taphatanii fi bashannananitti ani harmee koo gargaaruuf jecha mana keessatti hafan ture. Biddeenaan alatti wantoota dubartoonni hojjetan kamiyyuu hojjedheera. Kun hundi kan ta'e guyyaa tokko harmeen koo uffata kan keenya hin taane osoo miiccituu argeen kan eenyu akka ta'e gaafannaan kan ollaa keenyaati isaaniin gargaaraa jira naan jette. Garuu yeroo isaan qarshii 20 kennaniif argeen ture. Obbo Kadir Jawaar yeroo ammaa kana namni hin beekne hin jiru jedhee yaada. Nama waan gaarii hojjechuudhaan uummata keenya biratti yookiin akka guutuu biyyattiitti kabajaa guddaa qabu. Viidiyoo kana seenaa kana irraa namoota hedduutu barnoota argatee jijjiiramuu danda'a waan ta'eef laayik sheer godhaatii namoota hedduu bira akka ga'u taasisa. Asumaan guyyaa sana irraa kaasee harmeen koo hojii hojjechuu akka hin qabne ijjannoo jedhu qabadhee ka'e. Erga yeroo sana ofii kootiif hojjechuun eegale. Yeroo obboleettiin koo xumuraa dhalattus anatu marqa hojjetee isaan nyaachisaa ture. Kaleessa yeroo haati koo rakkoo guddaa keessa turteetti firri tokkollee garagalee nu hin ilaalu ture. Amma erga aangoo qabadheen booda namoonni hedduun dhufaniiru. Kun naaf hin galle. Ammas firri koo haadha koo fi ijoollee koo qofaadha. Boru aangoo irraa osoon gadi bu'e namni tokkollee garagalee akkana ilaallee nan beeka. Kan na waliin afan ammas maatii kooti jechuun seeyifii waliin gaafiif deebii taasisan irratti jabaan namaa kun dubbata. Viidiyoon guyyaa irraa kana fakkaata. Viidiyoo kanneen itti akka boortanii fi barnoota irraa argattan abdii guddaa qaba. Yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti naa barreessaa. Namoonni hanga ammaatitti ilaaltanii maatiin ta'e maatii ta'a. Laayikii godhaa isiniif salphaadhaan baay'ee na fayyada. አዎ አንተ አሁን አንተ ማለት ነው አንተ ሁለቴን ከው እንዲህ ራሱ ስትነካው ገብቷላ እንዲህ ሁለቴ እንዲህ ነካ ላይክ አርግ ማን አይቆጥርብ ምንድነው ችግር አነ ወጅን ቪዲዮ ታኑን ወለገራ አንከሲት የሮ ጋሪ